Wallagga Ba'aa Giddaa Ayyaanaa bakka Diichoo jedhamutti caasaan faannoo ilmaan Oromoo konkolaataa tokko qalanii ajjeesuun kaan ammoo madeessuun himame. Biyya seera qabdi jedhamu keessatti hawaasni nagaan loltoota faannoon jireenya dhabuun cimee itti fufeera. Humnoonni mootummaa adeemsa faannoo to'achuu osoo danda'anii callisaan uummata irratti ilaaluun akkaan haalichi hammaataa akka deemu taasiseera jedhanii namoonni komatan. Ajandaa Oromoo lafarraa dhabamsiisuu jedhuun leenji'anii kan bobba'an humnoonni faannoo gidiraa hammeenyaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru. Daangaa naannoo Amaaraa irraan Oromoon jiraatu qabeenya isaas dhala isaas lubbuu ofiis dhabuuf dirqameera. Inumaa gabaasni har'a ba'aa jiru akka addeessutti ammoo loltoonni kunneen Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Diichoo jedhamutti hawaasa Oromoo Naqamtee irraa gara Giddaa deemu dhaabsisuun konkolaataa tokko guutuu qalanii kaan ajjeesuun kaawwan ammoo madeessuu isaaniitu himame. Ta'ii rifaasisaan kun jimaata irraa fulbaana 15 bara 2023 kan raawwate ta'uu gabaasichi ifoomseera. Namooti 30 ol kan ajjeefaman ta'uu kan himu gabaasichi isaan keessaa maqaa muraasni nu dhaqqabe Bilaadin Jibboo, Taajii Nuuruu, Tolaa Nuuruu, Amiinuu Nuuruu kan jedhaman yoo ta'u hawaasni Oromoo naannichaa reeffa uummata isaa kaafatee akka hin awwaalleef loltoonni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa ugguruu isaanii hawaasa reeffa kaasuuf yaa'e irratti dhukaasa akka bananis himameera. Mootummaan Itiyoophiyaa harka mirgaa taasifatee faannoo erga hidhachiisee bobbaaseen booda adeemsa siyaasaa ittiin tolfachuuf akka waan faannoon wal dhabeetti haa dubbatu malee yakkoota suukanneessaa humnoonni kun raawwataa jiran qindeessuun kan jajjabeessaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa ta'uuf kun ragaadha jedha gabaasichi. Humnoonni faannoo kunneen irra deddeebiin hawaasa nagaa bifa suukanneessaan wayita ajjeesan humna hawaasa nagaa goolu dhiisee uummata nagaa qe'ee irraa ari'atamu irratti dhukaasa banuun loltoota mootummaa irra deddeebiin dhaga'ama. Faannoo alattis gabaasa argameen waraanni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa fulbaana 14 bara 2023 aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Qarsaa bakka Arbuu Kannee jedhamutti namoota nagaa 5 ajjeesaniiru. Maqaan namoota kaleessa ajjeefamaniis Eeliyaas Ayyalaa, Nuuraa Sayiduu, Ulfa Garaa Qabdu, Ahimad Eeliyaas Ayyalaa, Tasfaayee Margaa, Muhammad Ahimeduu jedhamu. Raayyaan ittisa biyyaa namoota kanneen ajjeesan dhalootaan Amaara ta'uu kan ibsu gabaasichi. Waraanni sabaan Amaara ta'an kun yeroo hedduu mooraa keessaa miliquun uummata Oromoo argan ajjeesuun gara faannootti dabalamaa jiru. Haalli Wallagga Ba'aa keessa jiru amma akka yaachisaa yoo ta'u akkuma odeeffannoowwan tokko tokko himaa jiran sababa lafa lixa Tigraay humnoota Amaaraaf lafa Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu dhoksaan naannoo Amaaraatti kutaa waan jiran fakkaata jedha gabaasichi. Adeemsi hawaasa nagaa qe'ee irraa buqqaasuu mootummaanis lola qe'ee irraa Oromoo buqqaasuu kana deeggaruun lafti hawaasni Oromoo abaabileen irratti wal horaa as ga'e harka alagaa galuuf irratti walii galamuu hin oolu jedhamuun shakkamaas jiradha. Gabaasni arganne kun.